حبيبي لا 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 إما جابت إما جابت Gide na atau gadise ta be ti mar to tar ma bila ka gadise ta mata jeti o ati mala gidi mata kalle wa wajah wal darbitu ba wati wo ya akhi akama gadise ta be te amma wo ta san namni to ko khaisman duga oromo nama kana ko abdi hamza inda shi ti mai kwed jela Dr. Jamal kabajama nama mangisti kali Garu mertu tanda jalan ranta wallahi me lama sadi bitar badame kaba amma mana kaba ko sa gizi ata ufte ode ga jijire gizi ata ufte takabuya to si wajire de takasette lede bul wallahi so nama kan ga fajalata wa no inni kabun darajalata ankara bae iran kaya du marton namo fatulle bae man imayada Tigre na tifakata yo namni marto fatudo haga sir arge mo marto bajalat ma bitti marto barkelle sana magal kiti ma wase kinketu ya amas gize shintibeti tsenu dem tam khilas ma namni gize taw nubira marto sule tam tura bete lal gizu mataw la fa gize ol khair ya jeto aswalli bitti kurate utelu ati yo namni wan sa geta Anak mayu namanya salah anak jirat. Gamasi, izin kilasi dasgo, martu mati jar kana itu jadi nasdu pemane nama asjirat. Amayu pun tak amayu pun tak. Let me ask you one question. Gafi bra. Martu fatte wana kana ma wallo la hoyanda. La. Oh iya, itu gawe sih, gawe curah raya orang. Darah kamu dah mulai ada jadi orang tu ada diksi nama dah kewannya dia tu mana? Nah, ini apa pakai? Nah, Anwar General gawe sih gawe fatela. Ini mana mata kuan gawe fatte gawe gawe wahunda samu kesa galci. Am fakke nu itu berarti gawe tak wah ufanne gadi banu, mal ufanne jenne ya na. Yo aki yo ka kufo fata jalanin kawati mal wish yo jige yo nama wallahi wana kasiyan ani gama kiyan wana kasiyan ufi barna man takka lembe ko umriya ga jaruti rajra do itagabo wa sanara dugan amma fakenya fi asa mata otana yani marto ofa namne mana kaisa tamu unta de kisha sankade di marto sa guballe kidi mitti gode ta tasa marto na kisi goto namni gari gaba dubbin jabat oh haje khaisa utare yae piga kacho khaisa utare to gabakaro khaisa utare tiba gabute khara yae piga amma tasa gaba gari akuma kas gabute ni ade usko chiwa da darka wo je tu mira se sakhalte se 50 1 sigur din jira Umar to manu khaisa tulti bakari jira ami Oh, United. Ahla wa sahlan. Amma khalas sagaleen kenna YouTube ragahe warri nu dhageeffata jechuudha. Itu beda itu binting. Ya sattarna wala. Koi Hamza wanna de refi saniti de bime ka ref hasoitan Abdu se walid. Ati Indomie jalattu. Wallahi Indomie gode be kabaran. Gode be itami. Yeah. Indomie ani go namni go. Dubai go ta kare. I love you sijala Dubai go ta cuma gabab serius. Allahumma salli lali amma yu kartoni dan mana qaba. Wallahi mana kana kaisa tigodu sinjala. Yo ta sa gafana nan bakka baraji ro Indomie go tamte mere so dua settima. Wa barati bi. Ati nyatu Indomie male namna kam jirata. Shorba Indomie barat shorba zainat shorba hola shorba ምንድነው ሰንጋ እንጂ ቢታ ኩያ ተከሶርባ አብዱ ሰው አቦ ጃንታ ሳት አምስጌ አብዱ ሰኔ mana taaya karton abitate ci bulbulate ugani wa kasi be wal jire yempe usi ugasi amma
Fast food ko no. Namni gaafa jarjare indomie yoo manaan qabaatin bu'aan isaa maali? Habibti. Sadeen. Allah, maal fiduu deen? Nuyi waa'ee dhiiraan beenu akka dubartiitti garuu hin jaalanna. Ani hin beeku, ani hin jaaladha hinduun. Yaani hawwee bitadha sanuu hawwee gaafa nyaata hunda na jibbisiisu hinduumii beeka jedhaanii qofa. Hamzaa? Qoy akkasiin jedhu. Dhiirri kana fayyadamti laa manatti. Asii handoomii tuutaa oolumi. Laa kana mana fayyadamti dhiirti. Qoy mee as fidi mee borgarii san ilaala. Borgarii moo? Okay. Dhiirri kana mana fayyadamti malee waan akkasii kan borgariin kun bar haraama foon eenyuti foon haraamaa sun. Foon maalii tasiraan naa barreessaa foon haraamaa sun. Booyyee moo karkarroo foon haraamaa sun. Kanziira ka arabni jettu. Natti maa. Hamzaa. Kuni bar foon booyyeeti. Booyyeen haraama. Habibi lukkitti. Bargariini wanti bargarii san maali beektaa? Daabboodha malee hamma jiru sani lukkuu burustii gabaabdu sani fuutee nama keessa guurtee wanti adda qabdee isii san keessa guurtee barbaree waan itti raabsitee. Wanni akkana firaay godhan kun hundi nuggets jedhan asiin nuggets kamela tabas oilii irra godhan tokko jettaa miti ka akka chicken fries so suni foon booyyeeti chicken miti. Aboo kabar handoomii turre baddu handoomii barana addunyaa irraa haasaa baate maal fa'a dhiisiree waan akkasiin adda geessin. Baraada ishii hon biraani garuu dhiifama naa godhi ishii nyaata baay'ee godhu intin hinjiraame. Ani amma gaafa dura waa'ee ati nyaataa naa haasoftu sani aatummaan na jaalattuuf waa baay'ee sitti himee. Yani Omayyaa Oromoo dhagaan shawadame. Laa ilaaha illallah. Yaa Oromoo waan shawadame. Wallahi kootu kana jettee mana waliin loltu kootu walii galla YouTube'n haa umrii dheeratu. Laa habibti jalqabuma sirreeffachuu qabda waan akkanaa hin ta'u. No yaani waan guyyaa takka baratanii miti barkuun waan guyyaa takka baratanii miti. Shimana sultanii maal nyaadda? Induumiin beekaa akkatti godhan siin jedhaan jiru. Nibe indomie ma achi indomie nyaadure indomie nyaata namni kamin na sobda nyaatarratti. Indomie si jaalachiisuuf dhagaa buqqisaan jiru. Kanaan durallee si gaafadhaati indomie nyaata jennaan indomie waan jedhamu san qammasee hin beekuun haan jetti. Sumaan mushkilaa hin baradha yaani injira miiraati. Ati nama hubadhu kan namni bara waan kanaa walitti wal soba. It's okay. It's okay. It is nothing. Habibti amma takkumaan si dhufna sobda nyaata godhuun beektu. No kuni waan kana oliitu wal sobaa barbanii naadam nyaata jechuun barachuu waan hawwii qabuuf si somiinsallee osoo hin ta'in nyaati yoo beekteen na barsiifattamaan rakkoo qaba. Hin beektaa? Buree rakkoon bartanaa wanni gamataa qabu na godhe. Sarraatanyaa qaxaranna kalaas. Hara nafsee maana shawwanta rabbii jee dubbiidhaaf geesse. No. Yaa dubbiin as geette sarraatanya qaxaran. Sarraatanya laallee no dhugaa siin jedha sarraatanya laallee sanuu Filipiini inta namni kennan. Yaa Habibi waan takka si gaafadha qoy. Sarraatanya ganaadha. Yaa nafseeti yana jaarsi nyaata jaartii fara sarraatanyaan osoo mana kana keessa jirtu waan isiin as guddi jabaasee eegala. Irraa barachuuf ishee maal irraa baradharee an agasitti amma bari yeroon illee wali kakkalaa'e jechuun achi ammoo booda wannaa salphinaa mi'a bittee naaf fiddee amma dhiyoota nama maal jettaree fitana. Baraatiitti waan takka si galu waan takka mana takka si haa galudha. Biizaa godhuu beekan hin jettee ka jettu ani amma والله نون فاتاني قافسن مالتو أكنا كي جبسيسة يا ربي سو أرمني كي قافسن نراجته يا ما نفهم ده بكمل نفهم دي برنيانه جون يري
nyaatee waa hedduu hojjetu. Inshaallah ana kanuma si bira marqamee ciisa. Nama bakka ka injiraan hin baranna kalaas. Amma ku YouTube irra bulaa. Maal jedhee sittaa. Amma si jaaladhe Aisha, amma si jaaladhe dubbiin isaa akara geesse ofirraa himteeti sa? La. Gaafa argine salphachuu irra jedheeti yoo mi'a bittee fiddee koo kana godhi. Edde anamma fakkeenyaaf waa'ee biyya sanii illee beeku osoo Dubaayitti ati na bira dhuftee rakkoon qabu si shawwada. Asumaan dawwalee dukkaana waan akkanaa jaayiza godha viizaa jaayiza godha jedhee wayitaa taasteettu asiin hin beekan kan ganda beeka inoo biyyattii waan beeku. Kaaroo yoo deeme wala supermarketii nambaran qabu wala safaran beeku eenyu karaa duubaatiin akka fiduun beeku wala fireendiin qabu. I have nothing wanta kan qabu ani wanta kan beeku achiisi malee garittiin si shawwaduun hin jiru. So, ni amma dhugaa himoo yaa jedheeti. Lafuma jala osoo salphinni hin dhufin. Yaa miti maa halaala onnee na qottate eeguma dhufte bakka kasaaree baatara dhugaan akkana Inni isaa maadriishuu bakka akka dhume ka garaan laaxamee dhume achi nama keessa dhufeellee waanyoma yaaki waanyomaaf deema buddeenni kun. Osoo danda'ame buddeenuma kana balleessaa Itoophiyaa keessa. Wati qixxaadhaan nyaachuu sana biddeena fakkaannaa jira. Dhuguma kanaa biddeena fakkaata. Maal irratti jennaan arrabsuudhaan nama arrabsuudhaan namni kun aaree coggaarree loluudhaan kanuma kaan ammaas waajjii kaan asin lola barra. Waa dhibbata kaan namni biddeena fakkaata. Ijji buddeenaa baay'attu kana ijji nama buddeena nyaatullee baay'atti. Oduu garaagaraa guutuudhaan. Ara buddeena kanammaa buddeenaa gadhiisutti uummanni keenya nagaan argatu. Gooteen beektu arrabsitii jedhamu godheen beeku kanan kan dhugama argita. Atuma bicha buddeena hin jaalatamu. Ani waggaa meeqa jette jeela ani waggaa 28 keessaa yeroo 5 qofaan biddeena nyaata. Amma ati bareedaa jirta. Maal ati jiru Ameerikaa tana waggaa yoo xiqqaate waggaa 30 jiraatta. Maal umurii ta'e Ameerikaa jiraatta. Eessa wal agartaa biddeena? Namni hedduun namni uummanni Itoophiyaa kuni waa'ee buddeena irratti hundoo uummata Oromoo caalayyuu uummata gara biraattu hin hamatamne. Every single day buddeena nyaatu malee hin jiraatu namni. Asillee biyya alaallee dhufne buddeena jedhan nama guyyaatti osoo buddeena nyaata ittiin fakkaannee jira. Namni waan takka qoya bifti qoya. Namni kum takka namni as jirtan kuni dhiifamaa wajjini waan anjii isilaan diddanii nama kana fooloo godhaani asirratti. Jeelaaf nama yoon viidiyoo dhuftaa namni naan jettan kamsaa dhufu viidiyoo dhufa please. Habiibti anniin jijjiiraa waan kana kamsaa dhufu ashittiin viidiyoo dhuftii wal gargaaraa jedhaala. Wal gargaaraa walitti sheer godhaati sa'aatii murteessee isin beeksisaa na eegaa please. Yoo xiqqaate namni 5,000 laaluu qabdansa. Astaghfirullah. Si aboon mahamilee qabdi yaa jaarti. Ladhiidha. Amma hawaasa si jaalatee nama. Qoy. Hawaasa si jaalatee si hawaasa jaalatee nama. No, nama barnamummaa isaatiin namni jaalata. Na jaaladha. Kamtu na jaaladha. Jedhee jaalachuu itti didan Oromoo deebi'ee arrabsa. Osoo jarri na jaalachuu didanii illee durumaa deema malee saba kiyyaan arrabsu. Wallahi. Nama meeqatu na jaaladha. Jedhee gaafa uummanni jaalachuu didee yaani namni hin kennaa fudhachuu waan akkasii. So andee meelee na arrabsu ijuma jalaa gora yoo jarri illee na jibbite. Garuu haga sila nan jibbine galanni karabbiiti. Sen jibban amma ati akkasi jibbanitti miti akkasi baranis akkasi jibbanitti miti. Atilleen waan irraa namni si jibbu san hin qabdu bakka. Bakka nagaan bulee adeemu take your time. Uummanni 1,000 sagalee makee dhageeffachuuf as ta'a. Sagalee teessiree dhaggeeffachuu badhaani. Kun hawwisiisa. Ati kasa kuma jiraachuun fedhu waggaa 60 yookaan 70 jiraachuu badhanaan jenne akka duddoome. Uummatatti ba'a ta'uu barbaadu yaani jaalala kanallee akka anarraa nama biraatti taruu barbaadaani haga sunda salfishii miti. Namni umrii fi guutuu osuma jaalatamu osoo hin jaalatamu hunduu yaani bakka dafee karaa irraa goraa nama biraatti akka dabarfatu sabni kun akka dhaloonni biraallee
وانا نرجع كان انا ارجع انا قالوا ندوف جاله بس فكاتا بقى جاله اللي نجاه Hoteela achisaa deemte malee amma sanuu ijoolleen sirraa dhuftu akka kee kana ta'uu qabdi. Tarii ana caalaa hawaasa biratti ta'uu qabdi. Hawaasni jaalachuu qaba. Isiin hawaasa jaalachuu qabdi jettee ijoollee kee waan hawaasaa irra barsiisu, waan namoomaa irra, waan biyyoomaa irra, waa hedduu irratti, waan diinii irratti barsiisuudhaaf yoo goote ijoollumateetitu bakka kee kana caalaa dhufa waan jedhu qaba. Abdii qabaachuu qabda bara. waa'ee ijoolleetii mana dhiisii waa'ee ijoolleetii eessa jirti garuu hagamma dhufuu diddee bar yaa Allah ummata kanaaf garee gadi baasaami in argita gaafa ijoolleen tiyya guddattee mootummaa taatu Oromoo nu bilisoomti. Enu hamilee kana tana fedha. An martoota narraa buutii dhiisi ijoollee tiyya gaafa yaadde haati ijoollee abdii kana ijoollee martoota narraa bu'ataa eeggata. Beeku ilmi kiyyaa Hanga moodetara fedha koodha dur na moodetara. Jii laafatillee nama moodetara nama baalagummaa babarreessu mana.